Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya bitootessa 11 bara 2015ti. Har'a tibbanaa fi mala jireenyaa qabna. Tibbanaan keenya har'a miseensa OPDO fi caffee bakka bu'oota ummataa nama turan tokko haasofsiiseera. Namni OPDO ta'e Oromoof maal gochuu danda'a? Maal immoo hin goone? Qophiin kun deebii qaba. Mala jireenyaa keessatti immoo Aliyyii Galatoo waa'ee haadhaa waan nutti himu qaba. Dursa kan dhiyaatu oduudha. Kanan isin keessummeessu Ayyaantu Dameeti. Amma oduu har'aaf gara dhaabasaa Waaq Jiraattan isin dabarsa. Akka moltan oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisaa annaabasaa Waaq Jiraati. Oromiyaa keessatti loogiif dhiibbaan sanyii irratti hundaa'ee akkaan guddachaa jira. Miseensa OPDO fi caffee bakka bu'oota ummataa akka turan obbo Aliyyii Adam gaafiif deebii raadiyoo sagalee Oromoo waliin godhan keessatti akka saaxilanitti rakkoon Oromiyaa kan ibsan caalaa hammachaa jira. Sumaawwatti gaafii mirga siyaasaa, gaafii abbaa biyyummaa, gaafii abbaa qabeenyummaa, gaafii waan isaatiirratti ajajuu, gaafii waan isaatiirratti dhimma ba'uu, gaafii waan isaatiirratti murteessu Oromoon biyya keessatti ni qabu waan yaadu qabu. Oromoon mirga abbaa biyyummaa biyya isaatiirratti qabaatee jiraachaa akka hin jirre kaasuu barbaada. Dhiibbaaf loogii kanaaf mootummicha lagatanii akka ba'an kan ibsan obbo Aliyyiin mootummichi guddina argameera jedhee kan odeessus guddina loogii fi sanyummaa irratti hundaa'edha. Biyya Itoophiyaa keessatti sektarri diinagdee yaamu guutuutti kontiroolitti fe'ellee harka jira jechuudha. Dhaabbileen ifatti jaamee dhaabbileen biyya Itoophiyaa keessatti kaampaaniin biyya Itoophiyaa keessatti hojjetamu guutuutti kaampaanuma ifatti inni guutuusaa hayyoonni waraanaa ta'e ikoonomii biyya sadii guutuu qofa harka qabu sana jechuudha. Jijjiirama hagana jaamu kana waan gara qabnu. Kanaaf namni jireenya gadatoo yerootti gaddeemaa jira malee fooyya'insa waan jaamu kana waan argatan waan agarreessa jechuudha. Gama biraatiin ammoo sadarkaa nama dhuunfaatti sadarkaa ta'ee sadarkaa magaalaa jechuutti isaan maqaa adda addaa maarkeetiin efficiency koo magaalaa biyya asitti mootummaan qarqara seenuu qabu yaanis yeroo adda baasanii nama isaanii akka barbaadu maarkeetii galchanii jechuudha. Nama biraa immoo saboota biraa immoo saba Oromoos hammatis namoota biraa kan barbaachifne immoo seerotaan labsiidhaan dambii adda addaatiin karaa adda addaatiin baasanii akka namni magaalaa keessaa bahu taasisan. Magaalaa sababa maqaa riideevilopment piroogiraamii kanaan namoota maarkeetii san keessa jiru Bal'ina gabaasa kanaa qophii keenyatti banaarraa keessatti isiniif dhiyeessinaa akka isin dabarre. Waraqaan fincilaa fi waamicha qabsoo bilisummaa Oromiyaa bakka adda addaa keessatti maxxanfamuu itti fufe. Basaasonnii fi poolisoonni mootummaa ammoo namoota waraqaa maxxansan adamsanii hidhuutti jiran. Oduun Adaamaa keessaa nu ga'e akka ibsutti waraqaan maxxanfame hedduunsaa qeerroo bilisummaadhaan ta'uun hubatameera. Waamichi dhiyaates Oromoon roorroo biyya isaa keessatti isa mudachaa jiru gamtaan ka'ee akka ofirraa buusu kan labsuudha. Mata duree iyya dabarsaa waraabessi ilmaan Oromoo nyaachuu bare Abbaay Tsahaayyee guyyaa yuuse jedhu manneen barumsaa, waajjiraalee fi gandoota baadiyyaa adda addaa keessatti facaafamaa jira. Waraqaaleen kun haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee keessatti kan argaman gandoota magaalaa baadiyyaa keessattis facaafamaa akka jiran qeerroon bilisummaa gabaaseera. Oromiyaa keessatti uummanni miliyoona 1.1 ol ta'an gargaarsa tattamaa barbaadu. Gabaasaan haala beela Itoophiyaa irratti hundaa'ee karaa mootummoota gamtoomanii dhiyaate akka mul'isutti Itoophiyaa keessatti uummanni miliyoona 3.2 ta'u gargaarsa tattamaa eeggachaa jira. Akka gabaasaa kanatti rakkoon olaanaa kan mul'ate Oromiyaa keessatti. Gabaasa amma jiru kanaan uummanni miliyoonni 1.1 Oromiyaa keessaa beelaaf saaxilamanii jiru. Kana malees naannoo Sumaalee keessatti uummanni miliyoona 1 gargaarsa atattamaa eeggachaa jira. Tigraay yeroo ammaa naannoo nyaataan of danda'an keessatti ramadamte akka jirtu gabaasa kanarraa hubatameera. Oromiyaan kana malees hanqina bishaan dhugaatiitiin hedduu rakkachaa akka jirtu gabaasti kun dabalee hubachiiseera. Guyyaan kaampaaniin dhiibbaa hidhaan haaromsa mormor naannoo irratti qaqqabsiisu irratti gorsu itti beeksifamu guyyaa biraatti dabarfamuun gabaafame. Koreen teeknikaa miseensota Itoophiyaa, Ijiptii fi Sudaan of keessaa qabate qorannicha irratti ragaalee dabalataa walitti qabachuuf guyyaa dabalataa gaafate jedhameera. Biyyoonni sadan kaampaanii qorannicha gaggeessu filachuuf torbaan darbe kaartuumitti guyyoota 3 marii ta'anii turan. Mootummaan Czech Republic jeettota waraanaa Iraaqitti gurguruuf walii galte.
Ministiriin ittisaa biyyattii Maartin Prangiyoa Cheek Baagdaaditti jeettota waraanaa sasalphaa 15 gurguruuf murteessuu himaniiru. Biyyattiin gurgurtaa kanarraa doolara Ameerikaa miliyoona 29 ol ta'u akka argattu ministeerichi dubbataniiru. Jeettota shaakalaa fi waraanaa sasalphoo 15 keessaa 4 tajaajila kennaa kan turan ta'uu oduun kun dabalee ibseera. Oduun har'aaf qabnu kanuma qophii keenyaaf waliin nagaan nu tura. qophii
tibbanaa. Oduu booda guyyaa roobii yeroo maraa sa'aatii kanatti raadiyoo sagalee Oromoo irraa kaasinii dhiyaatu qophii tibbanaa kaarraa qabannee dhiyaanneerra. Filannoo Itoophiyaa keessaa marsaa arfaffaa bara 2010 gaggeeffamee ture Oromiyaa bakka bu'anii miseensa caffee Itoophiyaa turanii amma garuu gananii biyya alaatti kooluu galtummaa siyaasaa nama gaafatanii turanidha. Keessummaa qabannee dhiyaanne qophii keenyarraa keessatti. Keessummaan kunyi gara torbee lamaaf nu waliin turu jechuudha. Eenyummaa isaanii isaanumatu himata dhaggeeffattoota keenya. Nagaa rabbii isin daganne akkam jirtu qophii tibbanaa keenya akka caqasaa nu waliin turtan asumaan isin affeerra. Tole keessummaa keenya guddaa galatooma wanta fedhii qabaattanii raadiyoo sagalee Oromoo qophii tibbanaa irratti keessummaa taataniif mee eenyummaa keessanii namoota sagantaa kana caqasaa jiranitti of beeksisa. Maqaan koo Alii Aada Mahammad jedhama. Keessa paarlaamaa Itoophiyaati. Godina Harargeetti buufata filannoo Itoophiyaa irraa bu'eetii bakka bu'eetiin paarlaamaa Itoophiyaatti filannoo marsaa arfaffatti bakka bu'ee hojjechaa ture jechuudha. Hangaan biyya irraa bootti. Sadarkaan barnoota kiyyaa digirii lammaffaadha yookaan immoo maaster of artii arbaa maanaajimentiidhaani. Digirii jalqabaa kiyyaas biizines maanaajimentiidhaan yuunivarsiitii hawaasaa irraa digirii jalqabaa qabaani. Ammaan kanatti immoo hojiin hojjechaa ture bara 1999 kan yuunivarsiitii irraa dhumee ba'eetti adduma naannoo aanaa Doobbaa sanitti waajjira galiiwwan aanaa Doobbaa keessatti sadarkaa itti gaafatamarraa hanga hanganaatti waajjira sana hojjechaa ture. Saniin booda waggaa tokkoon booda ammaas achuma aanuma Doobbaatti waajjira dhaabbata Dimookiraasummaa Uummata Oromoo Guddisoo keessatti itti gaafatamaa gorsaa bulchaa ta'ee achitti hojjechaa ture. Saniin booda bara 2002 jalqabarraa eegalee hagaa filannoodhaaf filatamee finnetti galutti gorsaa waajjira dhimma dargaggoo fi ispoortii godinaa yookaan immoo liigii dargaggoo godina Harargee ta'een hojjechaa ture. Saniin booda immoo bara 2003 irraa jalqabee hagaan biyyarraa bahutti miseensa paarlaamaa Itoophiyaa ta'eetiin hojjechaa ture jechuudha. Barri kun bara akka lakkoofsa Gi'iizii yookaan Abashaattidha moo? Akkuma lakkoofsa warra Gi'iizii yookaan immoo warra Itoophiyaa sanitti. Hayyee obbo Aliyyiin bara kamidha kan isaan miseensa dhaabbata Dimookiraasummaa Oromooti ta'an? Nuti bara 1997 irraa gara bara 1999tti yeroo turtii yuunivarsiitii turutti ganna leenjii qophiidoodhaan leenjifamaa turreeni. Leenjii kana irratti bara 1997 akkuma nama hundatti namni hundi gisee leenjiidhaa xumurru miseensummaa keenya nutti himamee deemnee jilla gadiif immoo dirqama miseensummaa san hojjechaa hin turre. Bara 1999 giseenii fi yuunivarsiitii irraa eebbifamnee gama hojiitti deemnu miseensa taanee ramadamnee hojii keenya jalqabnee kallattuu saniin dirqama miseensummaa san hojjechaa faa deemnee jechuudha. Leenjii ganna wayita boqonnaa cufamoonni barumsaa nuu kennama jettanii leenjiin kun kan maalii isinii kennama? Eenyutu kenna? Nama hundumaa fi kan kennamu moo barattootaaf? Leenjiin kan kennamu barattoota yuunivarsiitii baratan hundaaf kan namaani. Namni tokkollee leenjii sana irraa ala ta'uu hin danda'u. Carruma saniin nuti leenjaa ture. Namoonni leenjii kana kennan ammoo hooggantoota yookaan ammoo piiloot meembarii koree jiraawwachiiftu raadiyoo jechuudha yookaan ammoo viidiyooti. Namni miseensa dhaabbata Dimookiraasummaa Uummata Oromoo ta'u ulee agaalee maal guutuu qaba isaaniif hoggaa miseensatti filatan? Afaan Oromoo beekuu qaba. Namni afaan Oromoo beeku kamiyyuu miseensa ta'uu danda'a jechuudha. Miseensa viidiyoo jechuudha. Saba biraayyuu ta'uu danda'a afaan beeknaan. Namnummaan afaan Oromoo dubbatu namni afaan Oromoo dubbatu tokko hundinuu miseensa viidiyoo ta'uu danda'a qofarratti. Lammata irratti miseensi kun sadarkaa isaanii jaanitti sadarkaa kaadhimamarraa fedhii isaatiin gaafachuu qaba lammiitti bulmaan isaanii irratti fedhii isaatiin gaafatee ji'a sadii turee ji'a kaadhimamaa ta'e sammooda deeggaraa ta'e sammooda miseensa guutuu ta'a. Kana yeroo san keessatti immoo warri hubannu kun hin turre. Nuti leenjiniituma leenjummaa irratti miseensummaa nuti laata. Jaajaasi isin hin tursine yookaan immoo isin hin gaafanne jechuudha fedhii. Turre nuti wanni akkasii hin turre leenjii tajaajiltoonni torba gisee leenjinu akkuma leenjii xumurratti miseensa ta'uu himamee gariif immoo namni kun hundi eeganii fi yuunivarsiitii fi nammaa hojii miseensummaa san hojjechaa turre jechuudha miseensummaa san ba'an turre eeganii fi hojii seenne booda san eegalleen. Yaadatta umurii kee keessatti barattoota miseensa dhaabaa ta'anii koodee isaanii hiriyaa isaanii duratti mana barumsaa waliin turan deebisanii wayisa isaa wal saaxilanii yookaan wal hiisisanii itti gaabbitu yookaan immoo kan yaadattu jira mana barumsaatti deebi'amee hiriyoota isaa dura gaa hiisisan?
yeroo nuti amma mana barnoota haayiskool yeroo turretti wanni kanaa hin turre yeroo nuti yuunivarsiitii turre keessatti illee gadiifuu beeziin amma dhaabummaan amma biduu kun beeziin hin horanne yeroo sanitti kan akkasuma rakkeetti beeziin hin horanne namoonni namoota tokko nama barattoota kana qindeeffamu jaamee sadarkaa dhiiroo galeessa dhaabaa sanirraa achitti ramadamuu jiran. Amma namoonni kun yeroo san keessatti amma yuunivarsiitii keenya san keessatti gurbaa yeroo san achitti ramadame san Hassan nama jedhamu Hassan Nuusaa isaatu yeroo san achitti hojjechaa tureeni. Obbo Aliyyiin akkamitti gara caffeetti ol filatame oo? Filannoo sadiin darbanii caala kan adda isa godhu filannoo kana irratti barnoota akka ulaagaatti madaabbatu gad dabarsanii filannoo barnoonni ulaagaa tokko ture jechuudha. Kanaafi nama kaniin beeku kana kan biraa gaammoo warruma dhaabaa santu ilaale isaan maal akka ibaaratu godhan barree saniin dhiyeessan. Sirni dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo fi dhaaba adda dimokiraataa warraaqsa uummata Itoophiyaa keessa miseensa ta'anii jiranii biyyattii sana bulchaa jiran irraa Oromoon fayyadameera moo miidhameera jettu isin otoo yaada kennitanii? Dabarratti siyaasa kana kan taate Oromoon biyya keessatti mirga abbaa biyyummaa qabu mirga abbaa biyyummaa hin qabnetti gaafii mirga isaa gaafachuu hin danda'u gaafii mirga isaa yoo gaafate yeroo adda addaatti deebisaa du'aatti booda dhufaa deebisaa mana hidhatti galuu booda dhufaa deebisaa jabuu booda dhufa jechuudha. Abni maqaa uummata biyya keessa jiru kan bidoo gaafii uummata Oromoo sarbi godhuu uummata Oromoo gabbee dantaa fi faayidaa uummata Oromoo kabachiisu moraalis hin qabu isin danda'u jechuudha. Kanaafuu sarbiisa dantaa Oromoo dantaa faayidaa Oromoo waan Oromoo fayyadamu guutuutu nama biraatu Oromoo yaada jechuudha. Nama dantaa Oromoo nama biraatu Oromoo beeka. Kanaaf TPLF wanni kun Oromoo fi wanni kun Oromoo fi goojee isaantu mala siidhaa wajjin taligaa mana isaantu mana siidhaa namoonni guutumaan guututti gaafii mirga siyaasaa gaafii abbaa biyyummaa gaafii abbaa qabeenyummaa gaafii waan isaa irratti ajaju gaafii waan isaa irratti dhimma bahu gaafii waan isaa irratti murteessu Oromoon biyya keessatti ni qabdee waan ijaaruu qabu. Kanaaf walumaa galatti kan inni gama siyaasaa walitti fidnu Oromoon mirga abbaa biyyummaa biyya isaa irratti qabaatee jiraachaa akka hin jirre kaasuu barbaada. Gama biraatiin ammoo yoo diinagdee yoo qal'aalu taate biyya Itoophiyaa keessatti seektarri diinagdee jaamu guutuutti kontiroolii TPLF harka jira jechuudha. Dhaabbileen iffarti jaamee dhaabbileen biyya Itoophiyaa keessatti kaampaaniin biyya Itoophiyaa keessatti hojjetamu guutuutti kaampaanuma iffarti himi guutuutti isaa hayyoonni waraanaa ta'e ikoonomii biyya sadii guutuu harka qabu sana jechuudha. Gama biraatiin ammoo sadarkaa nama dhuunfaatti sadarkaa tireedii sadarkaa magaalaa keessatti jechuutti isaan maqaa adda addaa maarkeetiin efficiency hanqina rakkoo magaalaatti jira asitti mootummaan qarqara seenuu qabu yaanis yeroo adda baasanii nama isaanii akka barbaadu maarkeet keessatti galchanii jechuudha. Nama biraa immoo saboota biraa immoo saba Oromoos ammatis namoota biraa kan barbaachifne immoo seerootaan labsiidhaan dambii adda addaatiin karaa adda addaatiin baasanii akka namni magaalaa keessaa bahu taasisan. Magaalaa sababa maqaa riideevilooppiroograamii kanaan namoota maarkeetii san keessa jiru markeessa san keessaa baasanii aareetti keessa ijaaran namoota isaanii keessa galchuu jiran jechuudha. Sadarkaa Oromoo kan laallu taate karaa Oromoon dinagdee keessa baasaa lafa isaanii irraa keessatti gurraacha jira keessaa tokko keenyaa bakka caqasaa ta'ee lafti Oromoo kun lafa gurraacha irratti jiru jechuudha. Magaalotni baay'een magaalonni Oromiyaa gurraacha jiran magaalaan kun yookaan immoo giddu galeessaa kun nama hedduu hawwataa namni hedduu naannoo kanatti jiraachuu barbaada namni hedduu naannoo kanatti hojjechuu barbaada namni hedduu naannoo kanatti dalaguu barbaada jechuudha. Nama kana immoo lafarraa bubbaasaa maqaa poolisii fakkeenyaaf poolisii jaanii lafa kana qotee bulaadhaaf qarshii hektaara qarshii 1,800 qotee bulaarraa bitatanii qarshii 30,000 40,000 nama dhuunfatu namni dhuunfaa maallaqa qabu kun maallaqni faayatti eenyu harka kan jiru maallaqni biisanii beekamaa namoota maallaqa qabusan nama kanaatti dhuunfasanii biisa buusaa jiran jechuudha. Kanaaf Oromiyaa keessaa akkamitti uummata Oromoo saayinsii irraa marjinaayis godhaa jiran asitti raawwatte. Karaa biraa immoo qonnaan bulaa bira yoo dhufne qonnaan bulaan waggaa guutuu qonnaan bulaa gongee waggaa guutuu jechuudha. Qotee bulaan waan qotu guutuutti deebi'ee khazinaa mootummaatti galchaa jira jechuudha. Uummanni Oromoo hagam takka sirna abbaa lafaa jaanii isaan komatan kana keessatti deebi'amee ammaan sanallee teenaantii ta'ee jiraachuusaa wanti namatti mul'isu baay'ee akka jiruun kaasuu barbaada.
Mootummaan karaa televezyiinii fi raadiyoosaa afaaninis waltajjii adda addaa irratti hoggaa filannoos mootummaan keenyi mootummaa misoomaati mootummaa dimokiraatawaadha jedhu. Ati immoo guddinni hin jiru kan jettu fakkaata. Dhuguma guddinni hin jiru yookaan immoo guddinni yoo jira ta'e jiruuf jireenya hojjetaa ka baadiyyaa jiru ka horsiisee bulu ka qotee bulu ka tikfatee bulu fooyyesseera. Amma guddinni Itoophiyaatti jiru guddina sadarkaa amma maakiroo ikoonoomii guddina sadarkaa maakiroo ikoonoomii namoota amma ikoonoomii akka qabatan jalqaba siyaasatti jira warra abbaa biyyaa san jechuudha. Isaan san jijjiirama fidaa jiraniini guddinni kun dhugumaan nama hunda jiddu galeessa godhatee dhugumaan nama hunda gaafii kun Itoophiyaa kana deebisee uummanni Itoophiyaa kun fooyya'insa irra jira yoo hajaamu taate waa takka waliin akkasiin jiru. Asitti garaagarummaan Itoophiyaa fi nama qabaataa fi dhabaa yoo jiru Itoophiyaa keessatti garaagarummaa kana dachi samii waan jiru jechuudha. Kanaafuu guddinni sadarkaa nama hundatti kollektiif ta'ee guddinni hunda hammatee guddinni Itoophiyaan guddatan yookaan akka fayyatti guddina kan hin agarre maaliif jireenya qotee bulaa keessa seenee qotee bulaa keessa bulee qotee bulaa jiraatee qotee bulaa irraa dhalannee qotee bulaa irraa baanee waan ta'eef jijjiirama hagana jaamu kan waan gargar qabnu. Kanaaf namni jireenya gadadoo yerootti gad deemaa jira malee fooyya'insa waan jaamu kana waan agarreef jechuudha. Dhaggeeffattoota keenyaa gaafiif deebii obbo Aliyyi Adam waliin taasifnee kutaa tokkoffaasaa kanumaan xumurreerra. Kutaa lammaffaasaa torbee qaban deddeebina. Qophiin tibbanaa har'aas kanumaan xumurameera. An Dassoo Dulaati. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffadhaa, hirmaadhaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Kun sagantaa mala jireenyaati. Ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti. Itti dhiyaadha. Haadha. Qophii malaan jireenyaa keessatti hadha waa'ee haadhaa laalla. Waan baay'ee waan jiruu kennaaf nu barbaachisu waan horiin yookaan mallaqaan bitachuu hin dandeenye bilaasha nuu kenneera. Utubaan jireenyaa haati namaa san keessaa tokko. Haadha yeroo jennu haadha nama deette. Garuu jecha haadha jedhu kana abbaa warraa haadha manaatiin, haati manaa abbaa warraatiin, abbaan intala ofiitiin, ummanni biyya ofiitiin inni haadha kiyyaabe, haadha tiyyaa, haadhaa jedhaa mishoomaa fi jaalala qaban yeroo ibsan hin argina. Yoomu fi addee beektaa yoomati nuuf laaltee akkanaan obsitee dhukkubduu dhoonsitee nuuf jiraattee malee jiru kan kedheeftee. Ayyoo galata kan kee akkamiin deebisa umrii kiyya guutuu si amaa si faarsa. Haadha yeroo jennu waan dubartii kaasuun kenna hin oolu. Mee waan dubartii waan argannerra. Intalti yeroo namaa toltu akka korreentii ifti. Yoo nama dabde ammoo akka ibiddaa nama gubdii jedha Oromoon yeroo mammaaku. Dubartiin ijaarsa ummataati. Wanti dubartiin qooda keessaa hin qabne fiixaan hin bahu. Dubartiin waan dhageettuu waa jaalatti. Dhiirri waan arguu waa jaalataa jedhan. Haati waan ijoolleen dubbataa hin jirrellee hin beetti. Warri Arabaa yeroo mammaaku jaannanni luka haatetii jala jiraa jedha. Wanti guddaan abbaan ijoollee ofiitii godhu yoo jiraate haadha isaanii jaalacha. Jaalbenat namni jedhamu nama haadha ofii jibbutti hin heerumin sillee akkasumas jibba. Haadhaaf ennaa maraa ijoolleen ijoollema. Ilinoor namni jedhamu dubartiin akka baala shaahiitii jabeenna sii hin argitu haga bishaan oo'aa keessa seentuuti. Debi namni jedhamu uduu dubartiin hin jiraanne dhiirtii hagana waan daladduu jedha. Dubartiin dhiira gaarii barbaaduu irra ofii gaarii duuta'anii irra laafaaf. Namni dhiira barsiise nama tokkicha barsiise. Garuu namni intala barsiise warra mara barsiisee jedha. Yeroo baay'ee jalqabni waan tokkoo guddinnaa fi kufiinsa waan tokkootiif karaa ta'a. Akkasuma
dhiira ta'ee intala jalqabaaf namni duraan barannu haadhateen namni yoo wal barate waan hedduu wal barsiisa wanti wal barsiisu uuma beeku yoo adda ijoollee durbaa lafaa dhuftu barsiisne jaalannee guddifne intalti sun yoo heerumtellee haala manaa gaarii yoo deettellee haala gaarii yoo intala heerumsitellee soddaatii gaarii taatii. ammoo akka qoosaatitti dhiira gammachuu hin qabne waa inni ilma ofiitiin saahiba ofii waliin haasa'u waan dhageerraa ani haadha manaatii torbaan sadiif hin dubbifnee jedhee saahiba ofiitii hima maafii jennaan yeroo isiin dubbattu jidduun dhaabsisuun waan hin barbaanneefi abbaa warraa haadha manaa guddiftee qaatti jedheeti mataa ofii keessa yaadu guyyaa wayii dhumaa gaazexaa kanniin lallaalu gaazexaa wayii argate akka ragaatitti gaazexaa kana butee gara manaatitti hin qajeele gaazexaan kun wanti inni jedhu dubartiin guyyatti jecha 30 fayyadamti dhiirri ammoo 15 fayyadamaa ka jedhu argee gammadee akka ragaatitti qabatee galeen argitee isin jecha 30 fayyadamtanii noommoo 15 fayyadamnaa jedhee itti mee jennaan haati manaa waan akkas ta'eef beektaa jennaan maaf jennaan waan harka lama irra deebinee isinii himnuufi jettiin jedhee abbaa warraa dallaneeti kunoo akkanuma 30 harkaan nu ta'ee jettiin haati manaa basurree qabdi basurree tana dallanee abbaa warraa yeroo isin mana hin jirre basurree tana buteeti baasee achi fageessee ganda'uu itti gate udumanni hin galle basurreen tun deebitee galte amma guyyaa biraa fuudhee achi dildila gama ceesisee ganda kaan keessa deemee akkasiin deebitee galuu hin dandeenyetti fageessee gate amma shakkeet gara manaa bilbile yoo gara manaa bilbilu basurreen sun jirti yoo mana jedhe haati manaan beektu akka inni gataaru een jirti maali jennaan telefoonatti kennii jedhe maaf jennaan karaa badeeraa naa galchituu jedhe ilminiif abbaa yeroo lin dubbatani ilmi abbaa gaafata abbaa kiyya horii meeqana barbaachisan tala fuudhuufi jennaan ilma kiyyaan hin beeku ana gammaa kafaluma jiraa jedha haati manaatiif abbaa warraa bayanii shopping centerii keessa duma deemani haadha manaa biraa dhabe abbaa warraa yeroo kana intala bareedduu wayii argeet akkam nagaa na dubbisii jedhan maafii jennaan hin beeku yeroo ani intala bareedduu dubbisu haati manaatii eessaallee akka dhufte hin beeku biruma argaa jedhe sagantaan dhaaduun xumurre abbaa warraa mataa haati manaa mormaa mataa morma ajajaa morme ammoo mataan deemaa jedhan maarra yoo akkas taate mormatti taramu mata ka deemuun tutaramu ka ajaju yoo ka ajaju ajaja kennuu kan beenne taate hoo yoo ka ajaja namuu ajaja fudhachuu dide hoo yoo mataanuu mataa akka mataa ta'e wallaalee morma ta'e hoo yoo morminuu akka mataa ta'e hoo sila mufachoon haadha manaatiif abbaa warraa kanumarraa dhufinnaa laata sagantaan mala jireenya kaadhaa kanuma turtii gaarii. Pensilala, sinergi, camina nola.